Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii barooftu har'a kan waliin ilaallu Gilgaalaa 3.4 waliin ilaalla. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaan obbo Caalaan maallaqa qarshii 25,000 baankii tokkotti reetii dhala baaqee 700,000tiin kuufatani. Waggaa 5 booda obbo Caalaan baankii irraa dhala qarshii meeqa argatu? Egaa waa'ee dhala baaqee waa'ee reetii jechuudha. Waa'ee haadhoo kutaa 7 keessatti barattanii dhuftanii jechuudha. Waa'ee sanaa warreen isiniif hin galle deemtanii ilaaluu dandeessu viidiyoon isaa waan hojjetamee jiruuf jechuudha. Barnoota herreegaa kutaa 7 irratti jechuudha. Achi deemtanii ilaaluu dandeessu. Egaa kan nuti barbaannummaa dhala barbaannaa jechuudha. Hagam dhalee qarshii inni kaa'e kun waggaa 5 booda yoo deemee fudhate jechuudha. Reetiin isaa meeqadha? 700,000 Kanaafuu dhala yeroo barbaannu egaa dhalli wal qixa maal ta'a? Paa raa taadha. Kuni haadhoodha. Kun reetiidha. Kun immoo haga inni taa'edha. Taayimii jechuudha. Waggaa meeqaaf taa'e? Waggaa 5 mitiire? Kanaafuu maal gootu? Dhala argachuuf wal qixa paa meeqadha? Haadhoon isaa 25,000 mitiire? 25,000 baay'isuu 25,000 baay'isuu jettu 25,000 baay'isuu dhibbantaa kana gara wannitti jijjiirtu gara deesimaalitti jijjiirtu 0.07dha. Yeroo jijjiirtan jechuudha. Baay'isuu meeqaatiin 5 jettu. Maaliifii taayimiin isaa yeroon isaa waggaa 5 waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu dhala argachuuf kana yeroo waliin baay'istan meeqadha? 8,750 dhala inni dhale kanadha jechuudha. 8,750 waggaa 5 booda maallaqni kun kan inni dhale maallaqni kun 25 kun waggaa 5 booda 8,750 kan inni dhale jechuudha dhalli isaa. Gaaffii lammaffaan immoo konkolaataan tokko giddu galeessaan sa'aatii tokkotti fageenya 110 kiiloomeetira deemti yoo ta'e sa'a meeqatti fageenya 550 kiiloomeetira deemuu dandeessi? Kan akkamitti hojjettu? Tokko sa'aatii tokkotti jechuudha. Haaworii jettu. Tokko haaworiin wal qixa 110 kiiloomeetira yoo ta'e taa jettu. Taa jedhaatii fudhadhaa. Taatti immoo yookiin xaa jettanii fudhachuu dandeessu. Taa jennee haa fudhannu taayimii waan ta'eef. Taa wal qixa jettu 550 kiiloomeetiratti immoo hammam deemaa jenna. Egaa taa barbaannaa jechuudha asiitii. Sana booda maal gootu? Qaxxaamura waliin baay'istu. Qaxxaamura waliin baay'istu maal ta'a? Tokko haaworiin baay'isuu yookiin jalqaba ishii taayimii kana waliin haa baay'ifnu ishii kana jechuudha. Qaxxaamura yeroo baay'iftan maal ta'a? Taa baay'isuu 110 kiiloomeetira wal qixa maal ta'a? Tokko haaworii baay'isuu 550 kiiloomeetira. Amma gaa asirraa kan nuti barbaannu maali? Taa kana barbaanna jechuudha. Taadha kan nuti barbaannu. Taa yeroo barbaannu maal goona? Hiruu meeqaa jenna? 110 kiiloomeetiraa jenna. Inni irra gama lamaaniinuu jechuudha. 110 kiiloomeetira jenna. Sana booda asitti 110 kiiloomeetiraaf ni bada. Asii kiiloomeetiraan ni bada. Ishii kana yeroo waliin baay'istan maal ta'a? Taan asii qubaatti hafa. Taa wal qixa jenna egaa asii badeeti jira. Taan tokko haaworii baay'isuu 550
550 hiruu meeqaati? 110 ta'a. Sana booda maal ta'a? Kana yeroo waliin baay'isan taayimiin jechuudha. Asitti isiniin barreessaa gara oliitti taayimii wal qixa 550 haaworii hiruu 110 jettu. 110 kana yeroo hirtan taayimiin meeqa argattu? Meeqa argattu jechuudha? 5 haaworii ta'a jechuudha. 5 haaworii. Sa'aatii meeqatti fudhata? Sa'aatii tokkotti fudhata jechuudha. Kiiloomeetira 550 deemuudhaaf sa'aatii meeqatti fudhata? Sa'aatii 5tti fudhata jechuudha. Akkasiin kana hojjettan. Gaaffii sadaffaan immoo tempereecharii magaalaa tokkoo 30 digirii seelisheesii yoo ta'e digirii faaraanaayitiin meeqa ta'a? Digirii seelisheesiin 30 yoo ta'e jechuudha. Digirii faaraanaayitiitti immoo meeqadha? Kanaagaa tempereecharii hariiroo seelisheesii fi faaraanaayitii waliin qaban yoo barreessinu tempereecharii faaraanaayitii wal qixa 9/5 baay'isuu tempereechara seelisheesii ida'uu 32ti. Kun hariiroo seelisheesii fi faaraanaayitii waliin qabanidha jechuudha. Kabiroo hariiroo isaanii kallattii biraatiinis barreessuu dandeessu. Isuma kana jechuudha. Ishii kana seelisheesii yoo isinii kenne gara faaraanaayitiitti yeroo jijjiirtan ishii kana fayyadamtu. Faaraanaayitii isinii kenne gara seelisheesiitti jijjiiruudhaaf immoo kan fayyadamtu tempereechara seelisheesii wal qixa 5/9 tempereechara baay'isuu jettuga baay'isuu tempereechara faaraanaayitii hir'isuu 32 jettu. Kun ishii kana fayyadamtu yeroo kanammoo yeroo faaraanaayitii isinii kenne gara seelisheesiitti yeroo jijjiirtan ishii kana fayyadamtu. Amma gaa uniif maal nu kenneera? Seelisheesii nu kenneera. Gara faaraanaayitiitti jijjiirra. Isa kan fayyadamna? Isa kana fayyadamna jechuudha. Kanaafuu gaa maal goona? Tempereechara faaraanaayitii wal qixa 9/5 seelisheesiin kee meeqadha? 30 mitiire? 30 seelisheesii. 30 seelisheesii ida'uu meeqaati? 32. Kanaafuu wal qixa jennaa asitti tempereechara faaraanaayitii jennaa. Kana yeroo waliin baay'isan meeqa argattu? Ishii kana yeroo waliin baay'isan 9 jettu. 9 baay'isuu 30 seelisheesii digirii seelisheesii jechuudha. Hiruu meeqaati? Hiruu 5 jettu. Ida'uu 32. Kana yeroo waliin baay'isan 9 baay'isuu 30 hiruu 5 meeqadha? Meeqa argattu? 54 ta'a. 54 seelisheesii ida'uu 32 jettu. 32. Kana yeroo walitti daatan asitti isinii hojjedha. Ishii kana asitti isinii hojjedha. Tempereecharri faaraanaayitii wal qixa meeqa ta'a? Kana yeroo walitti daatan 50 asitti ishiin kun seelisheesii jettuun jechuudha. 32 fi 54 yeroo walitti daatan meeqa argattu? 86 faaraanaayitii ta'a jechuudha. Meeqa ta'a? Tempereecharri faaraanaayitii meeqa ta'a? 86 jechuudha. Tempereecharri faaraanaayitii 86. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan. Gaaffii arfaffaan naannawaan rog-sadee ekulateraalii yoo baay'ate 57 seentimeetira yoo ta'e dheerina roga
sadee kanaa meeqa ta'a? Kana jechuun rog-sadeen kun equilaateraalii taanaan rogoonni sadan isaayyuu walqixa kan ta'e jechuudha. Kanaafuu kana jechuun naannawaan rog-sadee immoo naannawaan rog-sadee kan equilaateraalii maal ta'a? Fakkeenyaaf equilaateraalii yoo ta'e kun asiin A, B, C yoo ta'e Aanis, Baanis, Caanis walqixadha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? A ida'uu A ida'uu A maaliif walqixa waan ta'eef jechuudha. Walqixa maal ta'a? 57 seentimeetira jennaan jechuudha naannawaan isaa. Kanaafuu kana yeroo walitti daanu maal ta'a? 3A ta'a. 3A walqixa 57 seentimeetira jennaani. Kanaafuu asirraa A barbaanna yeroo 3 jettu 3 badaa Aan meeqa ta'a? 57 seentimeetira yeroo 3 meeqa ta'a? 19 seentimeetira ta'a jechuudha. 19 seentimeetira. Kanaafuu kun 19 Baanis 19 inni kunis 19 ta'a jechuudha. Maaliif rogoonni sadanuu walqixa waan ta'eef jechuudha. 19 ta'a. Gaaffii shanaffaan naannawaan iskeerii tokkoo 84 seentimeetira gadi miti. Dheerinni roga iskeerii kanaa meeqa ta'uu danda'a? Egaa naannawaa iskeerii maanni paan pirimeetiriin jechuudha. 4 saadha. Saa ishiin kun saayidii jechuudha. Formulaan isaa kanadha. Pirimeetiriin walqixa maalidha? 4 saayidiidha. 4 saadha jechuudha. Kun kan iskeeriiti. Naannawaa iskeerii jechuudha. Naannawaa iskeerii. Egaa naannawaan isaa meeqadha? 84 seentimeetiradha. Walqixa 4 saa. Kanaafuu saa barbaannaa jechuudha. Hiruu 4 jennaa. Hiruu 4 jenna. Hiruu 4. 4 badaa. Saan meeqadha? 84 hiruu 5 meeqa argattu? Saan walqixa meeqa ta'a? 84 seentimeetira hiruu 5 meeqa argattu? 21 seentimeetira ta'a jechuudha. Seentimeetira 21 seentimeetira. Gaaffii ja'affaan liiftiin tokko walumaa galatti hanga 540 kiloogiraama hin caalle qabachuu danda'a yoo ta'ee fi hangi namoota giddugaleessaan 65 kiloogiraama yoo ta'e liiftiin kun namoota meeqa qabachuu danda'a? Liiftii yeroo jennu liiftiin maanni kan gamoo ittiin ol bahanii fi kan ittiin gadi bu'an jechuudha. Gamoo gurguddaa irratti arguu dandeessu tarii isa arguu dandeessu jechuudha. Liiftiin kun namoota baatee gamoo irratti ol ni baasa akkasumallee gadis ni buusa jechuudha. Kanaafuu liiftiin kun haga giraama 540 kiloogiraama haga 540tti kan inni baatu jechuudha. Kanaafuu namoonni sana koranii deeman immoo giddugaleessaan 65 kiloogiraamadha. 65 kiloogiraamadha. Egaa namoota haga kamii qabachuu danda'a kan jedhudha jechuudha. Liiftiin kun kan inni qabachuu danda'u 540 kiloogiraama kan inni qabachuu danda'u. Namoonni immoo giddugaleessaan meeqadha ulfaatinni isaanii? 65 kiloogiraama. Kanaafuu maal jettanii hojjettu jechuudha? 65 kiloogiraama xaa jettu namoota xaa jettanii bakka buusachuu dandeessu. Namoota haga inni qabachuu danda'u walqixa 540 kiloogiraama jettu. Sana booda gatii xaatii kan isin barbaadan jechuudha. Namoota hagamii qabachuu danda'a kan jedhu. Namoota hagamii baatee ol bahee gadi bu'a kan jedhu sun jechuudha. Kanaafuu meeqa firtuu? 65 kiloogiraamaa firtuu gama lamaaniinuu 65 kiloogiraamaa firtu. Asitti 65 badaa xaan qubaatti hafaa. Sana booda 50
540 hiruu 65 kiloogiraamaaf yeroo 40 asii kiloogiraamaan bada 540 hiruu 65 yoo 40 meeqa argattu 83.3 kan jedhu argattu. Kanaafuu namootadha waan ta'eef maal gootu 83.3 miti kana yeroo hirtan namootadha waan ta'eef maal gootu 3 kana ni balleessitu jechuudha. Kanaafuu 8 hanga namoota 8tti baachuu danda'a jechuudha liiftiin kun. Tuqaa 3 isa jedhu maaliif balleessine tuqaadhaan nama ibsuu hin dandeenyu. Nama tuqaadhaan ibsuu hin dandeenyu. Kanaafidha kan 8.3 isa finne sun 3 jedhu maaliif biraa balleessine nama tuqaadhaan waan ibsuu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaafuu liiftichi haga namoota 8tti kan inni qabachuu danda'u jechuudha. Gaaffii 7ffaan liiftiin tokko walumaa galatti haga 680 kiloogiraamaa hin caalle qabachuu danda'a yoo ta'ee fi hangi namoota giddugaleessaan 70 kiloogiraama yoo ta'e akkasumas namoonni meeshaa 75 kiloogiraama yoo harkaa qaban liiftiin kun namoota meeqa meeshaa kana waliin fe'uu danda'a? Kan ammoo akkamitti hojjettu jechuudha. Walumaa galatti egaa ani baachuu danda'u liiftiin kun 680 kiloogiraama kan hin caalledha. Kanaafuu walqixa jettu walitti daatu jechuudha. Ba'aa namni sun baatuu fi ulfaatina nama suni. Kana jechuun 75 kiloogiraama ida'uu 70 kiloogiraama baay'isuu meeqaa jettu xaa jettu gaa. Namoota hagamii fe'a kan jedhuuf barbaaduuf jechuudha. Xaan kun namoota hammamii fe'a kan jedhu barbaaduufidha jechuudha. Xaa bakka buufannee sana booda maal gootu ishee as keessaa walitti daatu. 680 kiloogiraama walqixa isa as keessaa yeroo walitti daatan meeqadha? 145 kiloogiraama ta'a. Kiloogiraama baay'isuu xaa jettu. Sana booda asii gatii xaa barbaaduuf maal gootu 45 kiloogiraamaaf hirtuu sana booda 45 gama lamaaniin jechuudha kiloogiraamaaf hirtuu asii ni badaa xaan qobaatti hafaa asii kiloogiraamaan badaa 680 hiruu 145 meeqa ta'a? 4.68 dhufaa miti kun. Kanaafuu tuqaan kun namoota waan ta'eef tuqaadhaan namoota ibsuu hin dandeenyu. Kanaafuu 4 qofa keewwanna. 4 qofa keewwanna jechuudha. Kanaafuu haga 4tti kan inni haga 4 qofatti kan nama baachuu danda'u jechuudha. Kana jechuun namoota 4 meeshaa isaan baatan sun faana jechuudha. Liiftiin kun kan inni baachuu danda'u. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniif hin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Gaaffii 8ffaan waltajjii galma mana barumsaa tokko irraa barattoonni hedduminaan koranii waltajjii cabee jedha. Waltajjiin kun kan baachuu danda'u haga 540 kiloogiraamaa yoo ta'ee fi hangi barattoota giddugaleessaan 58 kiloogiraama yoo ta'e yoo baay'atan barattoota meeqatu waltajjii kana irra bahuu qabaa jedha. Egaa asirratti walii galatti jechuudha. Waltajjiin kun kan inni qabachuu danda'u 500 fi kan inni baachuu danda'u jechuudha. 540 kiloogiraama. 540 kiloogiraama. Kana akkamiin hojjennaa? 540 kiloogiraama walqixa 58 kiloogiraama. Egaa namoota hammamii qabata kan jedhu immoo xaahaa jennu. Kana jechuun 540 kiloogiraama kan inni waltajjiin kun walii galatti qabachuu danda'u. Barattoonni immoo giddu galeessaan namni tokko
8 kiloogiraama kan inni ulfaatu hagam qabachuu danda'a kan jedhu xaa jennaa jechuudha. Gatii xaa kana haa barbaanna. Sana booda gama lamaanii 58 kiloogiraamaa firtuu. Kana asiinis 58 kiloogiraamaa firtuu. Asiin ni badaa. Xaan qubaatti hafaa. Kiloogiraamni kiloogiraamaan badaa. 5,040 hiruu 58. 5,040 hiruu 58 fi yeroo 40 meeqa ta'a? 86 tuqaa 98 dhufa. Kanaafuu tuqaa 98 kana ni balleessina maaliif namni tuqaadhaan waan ibsamuu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaafuu namoota haga kanaati kan inni baachuu danda'u waltajjiin kun. Waltajjiin kun gaa kan cabe namoota kanaati ol waan baateef cabee jechuudha. 87 taanaan waltajjiin kun ni cabaa jechuudha. Kanaafuu xaan walqixa 86. Gaaffii salgaffaan gammachuu fi guddattuun sirna cidhaa isaanii kabajuuf hoteela sirni kun itti gaggeeffamu waliin mari'atan. Akkaataa waliigaltee isaaniitiin keessummoota hamma namoota 100 ta'aniif qarshii 29,800 fi keessummoota kanaan ala jiraniif nama tokkoon qarshii 320 akka shallagamudha. Walumaa galatti gammachuu fi guddattuun sirna kanaaf baajata 35,000 yoo ramadan keessummoota meeqatu sirna kana irratti hirmaachuu danda'a? Asirratti gaa namoota 100 fi qarshii haga kanaati. 29,800 jechuudha. Namoota 100 darbanii dhufan immoo tokkoon nama tokkoof kan inni tilmaamamu maallaqa hagamii qarshii meeqa? 320dha. Baajata isaan immoo walumaa galatti kan isaan ramadan meeqadha? 35,000dha. 35,000. Kana egaa akkamiin argannaa? Namoota achirratti hirmaachuu danda'an asirratti dhibbaatii fi haga kanaati kan isaan kaffalan jechuudha. Namoota 100tiif. Egaa akkamitti argachuu dandeenya? 35,000 hir'isuu 29,800 jenna. 800 kana yeroo walirraa riftan meeqadha? 5,200dha. 5,200. 5,200 kun gaa namoota 100 darbanii dhufaniifidha kan inni ta'u jechuudha. 5,200 kun namoota 100 darbanii dhufanidha jechuudha. Kana jechuun gaa maal ta'a jechuudha? 5,200 walqixa kan tilmaamamu nam tokkoof meeqadha? 320 mitiidha. 320 maal jenna? Xaa jennaa jechuudha. Sana booda gatii xaa barbaaduuf gama lamaanuu 320 firtuu 320 firtuu. Sana booda siin ni badaa. Xaan qubaatti hafaa. 5,200 hiruu 320 fi yoo ta'an meeqa ta'a? 16 tuqaa meeqa? 2,500 mitiire. Egaa namni tuqaadhaan waan ibsamuu hin dandeenyeef maal gootu? 16 jechuudha. Namoota meeqatu hirmaachuu danda'a? Namoota 16. Kanaafuu xaan walqixa maal jettu? Xaan walqixa 16 jettu jechuudha. Namoonni 100 darbanii dhufan nama meeqadha jechuudha? Nama 16dha. Kanaafuu keessummoonni walii gala achirratti hirmaatan immoo meeqadha? 100 irratti 16 meeqa? 100 fi
16 ta'a jechuudha. 16. Asirratti maal nu gaafate? Meeqatu sirna kana irratti hirmaachuu danda'a? Nama meeqadha jechuudha? 16. Gaaffii 10ffaan barataan olaanaan qarshii 3,450 reetii dhala baaqee dhibbantaa 7tiin waggoota 5f baankii kaa'ate. Waggoota 5 booda olaanaan qarshii meeqa qabaata? Kana jechuun walii galaa qarshii inni qabaatu nu gaafate. Kana jechuun kuufama nu gaafate jechuudha. Kuufama kan dhalaa fi kan haadhoo isaa faana nu gaafate. Waa'ee kanaa kutaa 7 keessatti gadi fageenyaan barattaniitii jirtu. Waa'ee sanaa warreen isiniif hin galle viidiyoo isaa waan hojjedhee jiruuf kan kutaa 7 irra deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaafuu kan akkamitti hojjenna? Jalqaba irratti dhala isaa hojjenna. Dhalli isaa meeqadha? Dhala hojjechuuf paan haadhoodha jechuudha. Foormulaa isaatti kan nuti barreessinu raa taadha. Raan inni reetiidha. Taan immoo taayimiidha. Yeroodha jechuudha. Kanaafuu yeroon waggaa 5 mitiire. Dhalli egaa dhala barbaaduuf walqixa jenna. Paan meeqadha? Haadhoon 3,450 baay'isuu reetiin meeqadha? Ishii kana gara deesimaalitti jijjiirtu 0.07 ta'a. Baay'isuu meeqaati? 5. Taan 5 waan ta'eef jechuudha. Waggaa 5 mitiire. Kanaafuu kana yeroo waliin baay'istan meeqa argattu? Dhalaa 1,207.5 dhalli jechuudha. Kuufama argachuuf immoo kuufama walii galaa jechuudha. Kuufama yeroo barbaannu jechuudha. Asitti orbuteen isinii barreessa. Dhala meeqa arganne? 1,207.5. Kuufama immoo kuufama argachuuf haadhoo ida'uu dhalaati. Haadhoon meeqadha? Haadhoon meeqadha? 3,450 ida'uu dhalli meeqadha? 1,207.5. Kana yeroo walitti daatan meeqa ta'a? Walqixa jettu gaasitti 4,000 asitti gaa kuufama jettu kuufama maal ta'a? Kana yeroo walitti daatan 4,657 ta'a jechuudha. Waggaa 5 booda yeroo deemu maallaqichi hagana ta'etti isa eegaa jechuudha. Inni itti aanu gaaffii 11ffaadha. Dheerinni hundee reektaangilii tokkoo 5 dheerina olee isaa caalaa naannawa isaa 42 meetira yoo ta'e dheerina hundee fi olee isaa barbaadi. Dheerina hundee fi olee isaa barbaadi jedha. Lammaffaan immoo bal'ina reektaangilii kanaa barbaadi. Asirratti gaa dheerina olee fi hundee olee isaa barbaanna jechuudha. Kana jechuun gaa reektaangilii kana haa kaafnu. Reektaangiliichi kana haa ta'u. Ishiin kun wiirzii taati. Ishiin kun immoo leengezii taati. Ishiin kun jechuudha. Egaa wiirziin kun 5 kan inni caalu. Kana jechuun laa ida'uu 5 walqixa waa nuu kenna jechuudha. Wiirzii nuu kenna. Leengezii ida'uu 5 walqixa wiirzii ta'a jechuudha. Kanaafuu akkamiin barbaanna? Naannawaa jechuun immoo naannawaa reektaangilii jechuun pirimeetiriin jechuudha. Naannawaa jechuun 2 jechuudhaan
laa ida'uu waati. Ishiin kun laadha. Akka eetti akkan fudhanne jechuudha ishii kana. Laa ida'uu waati taate mitiire. Kun naannawaadha. Naannawaa nuti qabnu meeqadha? 45 mitiire. 45 otoo hin taane 42. 42. Kunoo asitti 42 waan nu kenneef jechuudha. Kanaafuu walqixa jennaa 2 jennaa asii gaa laa yeroo barbaannu ishii kanarraa jechuudha. Ishii kanarraa yeroo barbaannu leengeziin walqixa maal ta'a? Leengeziin walqixa waa wiirzii maayinees 5 ta'a. Wiirzii hir'isuu 5 ta'u yeroo asirraa leengizii barbaadan jechuudha. Kanaafuu bakka leengizii kanaa buufna ishii kana. Maal ta'a? Wiirzii hir'isuu 5 ida'uu wiirzii ta'a. Wiirzii ishii kana jechuudha. Ishii kana. Sana booda 42 walqixa asii 2 ishiin kuni 2 ishii as keessaa yeroo walitti hidhaatan meeqa ta'a? 2 wiirzii ta'a. Hir'isuu 5. Sana booda 42 walqixa jennaa. 42 walqixa asii kana yeroo waliin baay'isan 4 wiirzii ta'a. Hir'isuu 10 mitiire. 10 ishii kana yeroo waliin baay'isan jechuudha. Ishii kana yeroo waliin baay'isan hir'isuu 10 taate. Amma maal qabna? Asitti 42 walqixa 4 wiirzii hir'isuu 10ti. Egaa asirraa wiirzii barbaannaa jechuudha. Wiirzii yeroo barbaannu 4 wiirzii walqixa 42 ida'uu meeqa ta'a? 10 ta'a. Ishiin kun negatiiva ishiin turte as yeroo dabartu gara kanatti yeroo dabartu poozitiiva waan taatuuf jechuudha. Kanaafuu amma kana qabna. Kanaaf kana yeroo walitti hidhaatan meeqa ta'a? 4 wiirziin walqixa meeqa ta'a? Kana yeroo walitti hidhaatan 52 mitiidha. 52. Sana booda 4 firtuu gama lamaaniinuu 4 firtuu waan walqixa meeqa ta'a? 52 hiruu 4 meeqadha? 13. 13 ta'a jechuudha. Maaltu wiirziin isaa kana jechuun dalgeen isaa jechuudha. Kun akkuma argitan isa kana reektaangilii kana kun meeqa ta'a jechuudha? 13 inni kun dheerinni isa kanaa jechuudha. 13 erga ta'ee 5 caalaa waan ta'eef inni kun 5 caalaa mitiire. Kan isa kana argachuuf immoo maal jennee irra dura wiirzii isa kana irra deebi'een isinii kaasa. Kana barreeffadhaa. Egaa maal jenneerra? Isa kana 13 jennee kun jechuun wiirziidha. Leengezii isaa kana argachuuf immoo leengezii argachuuf immoo maal jenneerra? Leengezii walqixa wiirzii irraatii 5dha mitiire. Wiirzii irraa 5. Kanaafuu leengeziin walqixa meeqaa? Wiirziin keenya 13 arganneerra. 13 irraa 5 jechuudha. Kanaafuu 13 irraa 5 8 mitiire. 13 irraa 5. Kanaafuu leengeziin walqixa meeqadha? 8 ta'a jechuudha. 8 ta'a. Amma maal goona? Naannawaa isaa argachuuf akka inni leengeziin kunii fi wiirziin kun akka inni naannawaan isaa 42 nuu kennu ilaalla mirkaneeffachuuf jechuudha. Maal goona? Naannawaan reektaangiliigaa lama keessatti mallattoo bantaniit leengezii ida'uu wiirziiti mitiire. Kanaafuu walqixannaa naannawaa isaa argachuuf 2 leengezii meeqa arganneerra? 8 arganneerra. Wiirzii immoo 13 arganneerra. 13. Sana booda maal gootu? Ishee as keessaa walitti hidhaatu meeqa argattu? Ishee as keessaa yeroo walitti hidhaatan
digdamii meeqa? 21. 21 kana yeroo waliin baay'isan meeqa ta'a? 42 meetira ta'a jechuudha. 42 meetira ishii kana yeroo waliin baay'isan. Kanaafuu pirimeetiriin keenya naannawaan jechuudha 42. Kanaafuu inni nuti hojjenne sirriidha jechuudha. Baarratti immoo kan nu gaafate bal'ina reektaangilii kanaa barbaadi jedha. Bal'ina reektaangilii barbaaduuf foormulaa samaanii eeriyaan walqixa leengizii baay'isuu wiidziiti miti. Kanaafuu eeriyaan walqixa meeqa ta'a? 8 leengizii 8 eenyudha? Leengiziidha baay'isuu 13 eeriyaan walqixa asitti meetira jechuun dagatiin ashii kana 8 meetira baay'isuu 13 meetira. Kana yeroo waliin baay'iftan eeriyaan walqixa meeqa ta'a? 400 meetira iskeerii ta'a. 400 meetira iskeerii ta'a jechuudha. Gaaffii 12ffaan baay'inni barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa tokkoo keessaa 4/5 barattoota kutaa salgaffaati. Baay'inni barattoota mana barumsaa kanaa 1,050 yoo ta'an baay'inni barattoota kutaa salgaffaa meeqa ta'a? Kana jechuun salphumatti maal gootu? 4/5 baay'isuu meeqaati? Barattoota mana barumsaa sunii baay'istu jechuudha. Barattoonni mana barumsaa sunii immoo meeqadha? 1,050dha. 1,050. Sana booda maal gootu? Kana jechuun 4 baay'isuu 1,050 hiruu 5 jechuudha. Kana jechuun kana yeroo waliin baay'isan isa gubbaa 4,200 ta'a. 4,200 hiruu 5. Kuni walqixa meeqa ta'a? 840. Kanaafuu baay'inni barattoota kutaa salgaffaa meeqadha? 840 jechuudha. Gaaffii 13ffaa yoo ilaallu caaltuun ji'aan biilii bishaaniitiif qarshii 24.8 fi tokkoon seentimeetira kiubiitiif qarshii 1.24 kaffalti. Kaffaltiin ji'aan biilii bishaanii qarshii 60 akka hin caalle bishaan seentimeetira kiubii meeqatti fayyadamuu qabdi? Kana akkamiin argattu? Maal gootu? Tokko seentimeetira kiubiin walqixa meeqatti kaffaltii? Tokko seentimeetira kiubiitti 1.24 birrii kaffaltii miti jedhe birrii jettu asitti 60 birriinoo hagam ishee kaffalchiisa? 60 birriin. Kana egaa xaa jettu asitti sana booda qaxxaamura baay'istu kana. Sana booda maal ta'a? Xaa 1.24 birrii walqixa tokko seentimeetira kiubii baay'isuu 60 birrii jettu. 60 birrii. Sana booda asirraa gatii xaa barbaaduuf maal gootu? Hiruu 1.24 birriidhaaf hirtu 1.24 birriidhaaf hirtu. Asii ni bada kuni. Asii kun ni bada. 1.24 birriin ni bada. Sana booda xaan ni hafa. Kana yeroo waliin baay'isan meeqa taati? Asii birriidhaan ni bada. Maal ta'a? Tokko seentimeetira kiubii baay'isuu 60 irra 1.24 ta'a. Isa gubbaa yeroo waliin baay'isan meeqa ta'a? 60 seentimeetira kiubii
seentimeetira kiubii hiruu 1.24. Kanaafuu xa'aan walqixa meeqa ta'a? 60 seentimeetira kiubii hiruu 1.24 meeqa ta'a? 48.387 seentimeetira kiubii ta'a jechuudha. Kana kan ishiin fayyadamuu qabdi kana kiubii kana fayyadamuu qabdi. 48.387 seentimeetira kiubii fayyadamuu qabdi. Maallaqa qarshii 60 jechuudha. Kana dabarraan kiubii kana fayyadamtee dabarraan 60 ol ishii kaffalchiisa jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun cuunfaa boqonnaa 3tiin walitti deebina. Nagaan naa tura.